Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Egaa kun torbanii sanbata xiqqaa ganama sa'aatii 5 walakkaan hanga sa'aatii 6 akkasumas immoo irra deebiidhaan kamisa galgala sa'aatii 12 walakkaan hanga sa'aatii 1 karaa foddaa televezyiinii FIB kan isiniif darbu sagantaa kichuuti. Egaa sagantaan kichuu daa'imman qaqqaxalee barbaadee bakka isaan jiranittis deemee istuudiyootis afeeruudhaan sagantaalee adda addaa bashannansiisaa barsiisan isiniif dhiyeessaa turuun keenyan beekama. Har'as immoo as magaalaa Finfinnee keessatti maatii tokko biratti argamna. Daa'imman qaqqaxalee tokko as magaalaa Finfinneetti dhalatanii guddatanii isaaniin dubbisuudhaaf qe'ee isaaniitti argamna. Egaa mee daa'imman kana wajjiniin wal barraa isinis hanga xumura qophii keenyaatti eessayyuun naqinaan wajjiniin turaan afeeraa keenya turtii gaarii. Egaan daa'imman har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kana wajjiniin wal barsiifna. Qe'ee isaanii immoo jirra afaan Oromoo seeraan sirriitti dubbatu as magaalaa Finfinnee naannoo Lagahaar kan isaanitti dhalatanii guddatanii. Mee isaanuma irraa dhageenya akkamittiin afaan Oromoo akkasitiin baranii guddachuu akka isaan danda'anii. Maqaan keenya irratti? Beekam Abbashuu. Beekam? Abbashuu. Beekam Abbashuu. Beekam jechuun maal jechuudha? Beekam jechuun nan beeka. Maal beeka? Nyaata hojjechuun beeka. Nyaata hojjechuu beekaa kan biraan? Deemuun beeka. Deemuun beekaa? Ingilifaan beeka. Ingilifa beekaa? Hojii nan beeka. Hojii nan beeka. Nama nan beeka. Afaan Oromoo nan beeka. Waaqa nan beeka. Waaqa nan beeka. Akkas jechuudha. Beekama jechuun akkas jechuudha. Waan hundumaa kana nan beekaa jechuudha. Kutaa meeqa fa'aa baratta? Kutaa lama. Kutaa lama. Eessatti? Kaashiidral School. Afaan Oromoo akkamittiin amma akkasitti haasa'uu dandeesseeti? Magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee asumatti guddatte miti? Akkamitti akkasitti haasa'uu dandeesse? Abbaa kootu na barsiise. Abbaa keetu barsiise? Ati immoo maqaan keenyudha? Hawwii Dassaalany. Hawwii Dassaalany. Kutaa meeqa fa'aa baratta? Tokkoffaa. Iddoon amma jirru kun maal jedhama? Eessatti dhalattee guddatteeti? Ani moo Lagahaar Finfinnee. Lagahaaritti dhalattee guddatte. Afaan Oromoo akkamitti akkasitti dandeesse? Afaan Oromoo haasa'uu akkamitti dandeesse? Ammaa koof abbaan koo akkasiraa jedhanii gaafa na guddisuuf achiin booda immoo haasa'ina jechaa na barsiisan jechuudha. Si barsiisan. Mana keessatti afaan Oromootiin haasoftu? Mana barumsaattu? Mana barumsaatti immoo kan baradhu Amaariffaadha. Amaariffadha. Amma mana barumsaatti Amaariffa barachaa afaan Oromoo sirrakkisnee afaan Oromoo baruuf sitti hin ulfaanne? Natti hin ulfaanne. Homaayyuu maatii keessatti waan haasoftaniif jechuudha. Maatii keessatti waan haasoftaniif. Ati immoo maqaan keenyudha? Maqaan koo Ifnaaf. Ifnaaf. Ifnaaf eenyu? Abbashuu. Ha? Ifnaaf Abbashuu. Abbashuu. Obbolaadhaa sin? Kutaa meeqa baratta? Kutaa 4 baradha. Afaan Oromoo akkamittiin akkasitti haasa'uu dandeesseeti? Abbaan koo yeroo haasa'anii ani isaanirraan bare. Isaanirraa bartee? Mana keessatti afaan maalii haasoftu? Oromoffaa. Afaan Oromoo haasoftu? Kanaafidha kanas akkasitti baruu dandeessa. Mana barumsaatti maaliin barata mana barumsaatti? Mana barumsaatti eenyuyyuu Oromoffaa hin dandeenyee fi Amaariffaatiin haasofna. Kanaaf Amaariffaatiin haasofna. Amaariffaan haasoftu mana barumsaatti. Manatti gaafa galtan immoo afaan Oromootiin haasoftu. Kanaafidha akkasitti wal baalaansii goota kan itti wal duukaa dandeesse. Mana barumsaatti si rakkisu takka afaan Oromoo ijoolleen beekan jiru moo achitti yeroo hundumaa Amaariffa duwwaa fayyadamtu? Eenyutu Amaariffa duwwaa haasa'u? Amaariffa duwwaa haasa'u. Manatti qofaadha jechuudha carraan afaan Oromoo haasa'uu keessan. Ati immoo maqaan keenyudha? Fileebar. Fileebar eenyu? Dassaalany. Dassaalany eenyu? Filattee. Filattee eenyu? Dhugaasaa. Dhugaasaa eenyu? Beektu kana caalaa? Kutaa meeqa baratta? Barattaa barumsa? Galee mana barumsa? Egaa keejiis moo? Manuma oolta? Maal hojjetta mana gaafa ooltu? Isaan nyaata. Isaan nyaata. Isaan nyaachaa ooltu? Hojii waan hojjettu hin qabdu manaati. Qophaa'ama nyaachuudha. Eenyutu hojjeta misaa mana keessanii? Makoo. Makoo. Maakeetu hojjeta? Obboleessa meeqa obboleessa qabdaati? Eenyudha maqaan isaa? Maqaan isaa Naatii. Naatii. Maatii keessan keessaa eenyuun baay'ee jaallatta? Abbaa koo. Maaliif? Makoo Naatii. Hundoo isaanii jaallatta? Eenyutu mosii aarsa mana keessaa? Makoo.
Maakoo. Maal gaafa gootu saarsiti? Gaafa isheen maal gootu taartu? Beeku. Beeku. Ati immoo maqaan keenyudha. Maqaan koo Qananiisaa Yohaannis. Maqaan koo Qananiisaa Yohaannis. Qananiisaa. Qananiisaa Yohaannis. Yohaannis eenyu? Yoo fiixee. Fiixee eenyu? Hirphaa. Hirphaa. Hirphaa eenyu? Fukee. Beektee eenyu? Ochoo. Ochoo. Amma meeqatti beekta? Baay'ee beeku. Baay'ee beeku. Baay'ina isaan beektu? Kutaa meeqa baratte? Tokko. Kutaa tokko. Asumatti dhaalattee guddatteetis? As eessadha? Naannoo Finfinnee, naannoo Lagaarree. Ofitti Naannoo Finfinnee, naannoo Lagaarree. Lagaarreen afaan Oromoodha moo afaan Amaariffaanidha? Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Dur maal jedhama ture afaan Amaariffaatiin? Lagaar. 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 So afaan Oromootiin Lagaarree jedhaa kan jedhee sinti meenyudha. Eessa dhageessa Lagaarree ta'uusaa afaan Oromoodha. Ani namarraan barse. Namarraa barte? Mee afaan Oromoo akkamittiin barteeti? Finfinnee keessatti dhalatanii guddatanii ijoollee baay'ee nama afaan Oromoo hin danda'an. Hammee koo abbaa gurraan barse. Hammee koo abbaa gurraan barse. Akkamittiin si barsiisan? Yeroo afaan Oromootti barsiisan qabu moo akkamittiin barsiisan? Yeroo sanaa san irraa barse. Yeroo sanaa san isaan gaafa sana wajjinaa seenii nan barse. Wajjin haasoftee wajjin hin barte. Afaan Oromoo moo Amaariffa caalaa dandeessaa? Afaan Oromoo hin beeku naman. Amanya hin beeku hin danda'u. Hin danda'u amanya. Amaariffa dandeessaa? Tasumaayyuu eessatti dhalatte? Asumatti. Asumatti? Mana barumsaatti maaliin haasoftaa? Afaan Oromoo hin bardu. Dhugaatti? Amaariffa maaliin haasoftu ture? Finfinnee keessatti guddatte maaliif? An beeku. Akkamiin jaallattu moo nama sin barsiifne moo maalidha? An beeku. Yaalteettaa moo baruudhaaf yaalteettaa afaan Amaariffaa? Iyyee. Si ta'uu dide? Iyyee naa ta'u. Amma mana barnootaa keessatti Amaariffaa haasofne irra ijoolleen hundumtuu afaan Amaariffaa haasa'u. Iyyee. Kutaa tokko immoo kutaa sadiitti bichitee afaan Oromoo haasaa bichitee malee warri kaan Amaariffa baratu. Amaariffaa baratu. Ijoolleen warri dhufanis immoo Amaariffaa baratu. Iyyee. Amaariffaan haasa'us. Akkam goota reetee itti haasoftu? Ani ijoollee kutaa wajjin afaan Oromoo hin beeku isaanis. Isaanii wajjin asuma biyya kana keessatti dhalattee guddattee Amaariffaan beektu? Hin beeku. Daawwattoota keenyaa seenaa keessatti waan haaraadha. Afaan Oromoo Finfinnee keessatti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo beekurra darbanii immoo Amaariffatti asuma wallaaluun waan haaraadha. Nama haaraan arge yeroo jalqabaatiif. Daa'imman baay'een utuma maatiin isaanii afaan Oromoo danda'anii ofii isaanii garuu jecha tokko iyyuu hin beekanii. Mucaan kun immoo afaan Oromoo malee Amaariffa jecha tokko iyyuu hin beeku jedha. Asumatti dhalatee guddate garuu. Jaalalli afaan Oromootiif qabdu guddaadha jechuudha. Egaa inni sin keessaati afaan Oromoo Amaariffa beektu akka Amaariffa hin beektu? Xannoo danda'a. Gibbii kana erga ofii booda akkam binni itti meera Oromoffaa duwwaannaa isaan jedhe. Akkam fedhisaa moo baruuf? Nurraa nun Amaariffaa irraa haasofnu innis nurraa baraara. Isinirraa baraa jira? Xannoo danda'a. Isin immoo sarara afaan Oromoo baraan jirtan? Nunis sarara baraarraa. Isin isinirraa barachaa jira. Amma hunduma keessanii gaaffii tokkoon sin gaafadha. Harka kaasanii naa deebistu. Gootota Oromoo namni beeku jira? Hundumti keessan beektu? Isheerraan jalqabaa tokko tokkoon nama beektan natti himtu. Ati eenyuun beekta goota Oromoo keessaa? Gootota Oromoo keessaa Hacaaluu Hundeessaa nan beeka. Hacaaluu? Qananiisaa Baqqalee. Qananiisaa. Xurunesh Dibaabaa. Xurunesh Dibaabaa. Sadan beeka. Kan sadan beekta? Eenyuun beekta ati gootota Oromoo keessaa? Ani immoo Hacaaluu Hundeessaa, Qananiisaa fi kan biraan beeku. Beektu? Seenaa eenyu beekta? Kan Qananiisaa moo kan Hacaaluu natti himta? Seenaa nama tokko natti himi. Kan Qananiisaa. Qananiisaan eenyudha? Maal hojjeta? Qananiisaan dursaa xiqqoo jiru jechuudha. Atileetiin taa'aa kan jiree fi atileetii keessa galee intini jecha fiigaa jalqabee jechuudha. Achiin booda immoo itti fiigaa nama wajjintu fiigaa jiru tokkoffaa ba'ee gamadii baxxasee jechuudha. Achiin booda immoo tokkoffaa wanta ba'eef baay'ee itti tolee achiin booda immoo
እንትን ይጀለኝ ይችላል ተቆፋ መረመ ውሳቲ ነገ ቤት ያ ለማፋሞ አባኮት ነክኝ ባኬ ስትመ ዋው አርከርኩን ኮቱ ማርሳ ገዳረራ ኮቱ ጋበሬድ ኮት ማልፍካቴ ኬፒኬስ ጎለድ አትሞ ጎተ ሶሮሞ ነሞ ቤት ነው ታደሳ ብሩ ወልቃ ድንግል ማሙ መዘምር ሴና ከነኝ ነው ተምተም ሴና ናም ተኮነቲ ወራ ከነከስ ታደሳ ብሩ ቤክታ ኤኙዳ ታደሳ ብሩ ኤኙዳ አይሰት ዳላቴ ማሎጀታ ከምቲን እሳላት ሰላሊት ታላት ሰላሊ ኦጂ ሰሞ ጎተ ኦሮሞ አከምቲ ጎተቴ ሴና ሰመን ጎተ ጀቹ ማል ይችላል ጀልቀበሳ nama maal godheedha goota kan jedhamu nama maal godheedha goota oromoo gaafa jennu nama oromoodha maal godheedha nama gargaare oromoo gargaare oromoo qabe oromoo jeri qabsaa'e yaa gargaare kanuma jechuudha so Taaddasaa Birruu kanaaf የሴና ቀብሶ ሳቲ ማል ቤክተም የሮን ዱ ኤፋማንቴ አንተ ኮተኮ ቤክታ ኤው ቤከታ አዲስ አበባ ሲንኬሳ እኝ እሳጂ ሰናምቤካ ሳጂስ እኝ ተጂስ ደርጊ ሞቱማቱ አጂስ ደርጊ ተጂስ አዲስ አበባ ብሩ አርከር ኮን ነው ከዛ ጎቶሮሞ ናማ ቤክት ነቲ የትሞ የብሳዱኛ ጃር መሐመድ ዋው ምንነማ ሴና እኝ ቤክታ ወራ ከነ ከሳ ሴና ነው ቤክቱ ነቲ ከኔ ብሳዱኛ እኙዳ አይሰት ዳላቴ ማሎጅታ ካይተራለቴ ደምዶሎ እኛ ሴና ሳነቱ ምን ኦሮሞ ዳዲ ቀብሳይ ኦሮሞ ዳዲ ወልሴ ስቦዴ ወያኔን ቀብዴ ሬብዴ መኪናቲ ተፈኒ ከራ መኪና ረጎቴ ወያኔን ጀስቴ ፍንፍኔት ረከነ ንዱ ኤሳና ገሰት ከን ኤሳቤክ ነመስት ምን ሴና እንቆራታች አርከርኩታ በራ egaa daawwattoota keenya ammas daa'imman kana wajjin turtiin gochaa jiru akkuma tufatti jira sinis immoo hordofaa nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatooma mee dhumarratti daa'imman akka keessanii amma magaalaa Finfinnee keessatti daa'imman dhalatanii guddatanii baay'een isaanii afaan Oromoo hin danda'an mee warra akkasii dhaamsa akkamii qabdu maalittiin jetta dhaamsa akkamii qabda daa'immaniif daa'imootiin maasaaniif abbaa isaanii akka kabajanii barumsa isaaniitti cimoo akka qabanii maasaaniif abbaa isaanii akka kabajuu akka qaban hawwatoo maal jettame daa'imman keessumaa daa'imman magaalaa Finfinnee keessa jiranii afaan Oromoo hin danda'anii baay'een isaanii Oromoo mataanii afaan Oromoo hin danda'an warra akkasiitti dhaamsa akkamii qabdu mee walumaa galatti daa'imman dhaamsa qabdu natti dubbadhu tokkoffaa akka goobazii ta'anii akka barumsa isaanii akka barataniif akka goobazii ta'aniif fi akka maasaaniif abbaa isaanii kabajanii kan biraa immoo jira garuu nan raafadhe yaadata gaafa yaadatu dees gaafanna reebini waa'ee afaan irratti waan tokko gaafadha meegaa isin gaa hundi keessanii afaan Oromoo hin dandeessu mitiire warra akka keessanii Finfinnee keessatti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo hin dandeenye eenyu barsiisuu qaba akkamitti barachuu qabu afaan Oromoo tokkoffaa ijoolleen asaanii Oromiffaa akka isaaniirraa agaanii akka barataniif fi akka danda'aniif ati immoo mee dhumarratti daa'immaniif dhaamsa maalii qabdaa waan haasa'uu barbaaddu haasa'e ijoollee akka ciman hin barbaada nu tokko nu ittuma akka barsiisuu hin barbaada እና obboleettii koo akka ciman tokkoffaa akka ba'an nan barbaada
Daa'imman afaan Oromoo hin beekneef dhaamsa qabda? Maal jettaan isaanii? Warra afaan Oromoo hin dandeenye ijoollee Oromoo ta'anii biyya kana keessa jiraatan maal ittiin jettame isaanii? Nurka futanii Nurraa baraati dubbaddaa. dubbaddaa. Bakka. Nurraa bara. Barsiistaa nama barachuu barbaadu yoo argatte. Isaanii ishiin hin jiran. Isaan fedha qabaannaa? Ittiin barsiifta. Eh. Torbee darbe kana keessa akkasuma daa'ima tokko magaalaa Finfinnee keessatti akkuma keessan kana mucaa tokkotu Finfinnee keessatti dhalatee guddate. Achiitii kaaffee tokko teenyee buna dhugaa jirraa dhufee fuula keenya ilaalee nu baree nu dubbisuu gaafa dubbisnu afaan Oromoo sirriitti hin danda'u. Abbaan isaa fi harmeen isaa immoo garas ta'anii afaan Oromoo sirriitti walitti haasa'u. Achiitii gaafa haasofsiisuu barbaannu hin danda'u afaan Oromoo sirriitti hin danda'u. Achi abbaan isaa achiiti gama taa'ee afaan Oromoo kun hin rakkistii nuun jedha. Akkas jechuun isaa sirrii ture? Sirriin ture. Ofii isaaniitti afaan Oromoo sirriitti danda'u waan ta'eef sirriitti barsiisuu ture miti ture. Asumarraan dhaamsii maatii as Finfinnee keessatti daa'immoota keessan guddisaa jirtaniif dhaamsi nuti qabnu. Egaa daa'imman bakkeetti beekamaadha afaan biraadhaan baratu baay'een isaanii afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan adda addaatiin baratu. So mana keessatti daa'imman keessan afaan Oromootti haasaati afaan Oromoo baraa akka isaan guddatan godha carraan afaan Oromoo baruu isaanii keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti mana keessa qofa waan ta'eef isa kanarratti akka hojjettan carraa kanaan isinitti dubbachuu barbaanna. Daa'imman keessan afaan Oromootti dubbadhaa shaakalchiisaa bakkeetti immoo afaan biraan baratu waan ta'eef dhumarratti qananiisaa waan haasa'u yoo qabaate gara fuulduraatti fa'aa waan ta'uu barbaadu waan tokko nutti miti xumuraa sagantaa keenya. Waan barbaadu? Waan barbaadu hin qabu. Hin qabu. Maali? Gaafa guddatu waan ta'uu barbaadu? Waan ta'uu barbaadu hin qabu gaafa guddatu? Atileetii gaafa raawwadhu Oromoon ta'a. Oromoodhaan qabsaa. Maaliin ta'a? Oromoodhaan qabsaa. Oromoodhaan qabsaa? Qabsoon si maalodha garuu qabsaa jechuun maal jechuudha? Qabsaa jechuun maal jechuudha? Maayikii keeftu. Oromoo kan ta'u. Oromoo ta'u akka. Egaa daawwattoota keenya turtiin daa'imman kana wajjiniin as magaalaa Finfinnee walakkaan iddoo laga Harree jedhamutti daa'imman asitti dhalatanii guddatanii wajjin gochaa turre kana gammaa kanatti turedha. Egaa isinis daa'imman qaqqaxalee of biraa qabdan sagantaa kana irratti akka hirmaataniif yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaas foddaa televezyiinii jala jiruun nu bilbila karaa toora teelegiraamii keenyaas viidiyoo gaggabaabaa nuuf ergaa. Nu wajjin turtanii nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa sagantaa kichuu kan torban dhufuutiin aga walitti deebinutti nagaatti.